Kun qarshii 1,000dha. Kun qarshii 200,000 fi 60,000. Namoota baay'een YouTube irratti qarshii baay'ee karaa YouTube automation argataa jiran jechuudha. YouTube automation jechuun osoo fuula keetiin agarsiisi, osoo sagalee keetiin fayyadamin viidiyoo AI dhaan create gochuudhaan YouTube irra post gochuu, viral ta'uu yookaan subscribe argachuudhaan achirratti doolaara baay'ee hojjetamaa jira jechuudha. Namoonni baay'ee Itoophiyaa keessas ta'anii yeroo ammaa kana qarshii baay'ee argataa jiran jechuudha. Isinis gochuu barbaaddaan akkamitti akka hojjetan YouTube automation jalqabarraan hanga xumuraatti akkamitti akka create godhatan karaa YouTube channel keenya viidiyoo gabaabaa qabannee dhufaa jira jechuudha. Hangasitti immoo liinkii koomentii jala jiru kanatti tuquudhaan subscribe gochuu hin dagatina. YouTube keenya kun yeroo subscribe kuma ta'uu gaal viidiyoolee garaa viidiyoolee adda addaa isin qabannee dhufna jechuudha. Hangasitti immoo YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Fuula TikTok keenya kanas follow gochuu hin dagatina. Nagaatti.